Adam gaanamoonni waa'ee keessan hoggaa barreessan yeroo baay'ee artistaa balu wallisaa baluu jaan Adam dura garuu hayyuu jaanii barreessan akkamiin ilaalta waan gara bakka hayyoominaa san hin geenye maqaa kiyyan ta'in naa kannani irraa deebi'anii hin jaa maaliif yoo jaa yoo hayyoomina wallisaa keessatti ha barbaadan taate akka shantam shubbisaatii jira dhugaa walii quudhu wayya namni waliin quudhin ka wal jala yaani bakka ga'uun qabu anaatiitu shantam caaltaa yoo naan jaan amma namuma sayfiidhaan hudhanarraa hutee wajjin wal ga'e. Ali birra caaltaa yoo jaan namuma na ajjeese wajjin wal qixaa jechuudha. Jarri kuni jara xurree nuu saaqe warra nuu kana harkisee baadiyyaa keessaa fidee roga artii irratti akka hirmaannu nu godhe nuu fakkii ta'e akka Yoonis Abdullaahi akka Abdullaahi Arsii hedduu dhagaa hamimeetiin kam dhiisaa nutimma warri bakka takkaa wajjin muuziqaa jalqabneen akka Khadiir Sa'iid akka Fandishee mul'ataa warreen kana akka Maamad Shu'eebii hedduu dhagaa ijoolleen kan maqaa dhaheetiin kam dhiisaa miti bifa waliigalaatti nuti warra isaanirra daandii isaan saaqan irra deemaadhaa dhufe hayyoominni jara saniif mala malee maqaa hiyyaa miti je'eetiin ibsaa jechuudha. Qooda nama kaayintu nu hayyummaa irraa takka gaa'e